Kunoo Saa'idoon hospitaala galee jira. Rooza sittaa tolu dhugaa rabbii Rooza baay'ee tokko sittaa tolu jechuudha. Gammadi ishii dhugaa rabbii sababii keetiin mucaan dhukkubsate jechuudha. Barakinaa dhuge ta'ee aariidhaan cuggaaraan itti ka'eetu hospitaala deemete ani waliisaan beeku dhugaa rabbii kunoo Saa'idoon akkuma isin argitanii hospitaala galee jira. Footoo poost godhee jira yuutuuba isaarratti achirraa deemtanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Wallahi sababii keetti Rooza sababii keettitu mucaan kun balaarra bu'e jechuudha. Takkaa Saa'idoon aaree jechuudha. Amma waa meeqa ta'u amma ayyuun qabeenya isa raftee jalaa deemtes amma Sumayyaan isa gattee qabeenya isaa jalaa saraftee gurgurattee deemte keessaas amma kisaaraa hedduu keessa galee mana kiraayee fuudhee Sumayyaadhaaf jecha kisaaraa hedduu keessa galee maallaqa isaa baase keessaa guyyaa tokko dhukkubsatee hospitaala galee hin beeku jechuudha. Saa'idoon garuu jechuun sababii si jaallatuu fi onnee qulqulluudhaan wanta si jaallatuuf wanta si fedheef jechuudha kunoo dhukkubsateetu hospitaala galee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii jechuun sittaa tolu Rooza dhugaa gammadi. Ishii gammadi dhugaa fuula gogaa boossa yeroo hundumaa isin ilaala fuula gogaa boossa sittaa tolu amma gammadiiti dibbee fudhadhuuti dhiittadhu dhugaa rabbii kanatu si gammachiisa miti kanaafitu addabaabaa irrattitu qaaneessitee dhiiste sokkitee miti kanaafidha miti kan itti boochiftee jechuudha kan itti ilma dhiiraa jechuun boossiftee jechuudha. Kaleessa dheengaddi keessaan janajjante itti haasofte yookiin miidiyaa irratti hin barbaadu Saa'idoo wanta kana miidiyaa irraan baasanii keessumaa wal jaallannaa keessumaa wal fuunaa dhossaadhumatti wal fuunanii kaa godhannee maatiin kootii fi maatiin kee haa baranii firoonni haa baranii garuu uummata miidiyaatti achi as hin mul'isinii jetteen hin gorsitu silaa jaallattee wal jaallattanii jetteen hin gorsitu maaliif gammaddee miira keessa galtee gammaddee jechuudha. Mucaan dhuguma see jechuudha dhaqee qalabatii sii fidee jaarsoliin nan ergadhe qopheeffadheen jira ni kaana hidhadha waan hundumaayyuu jedhee gammachuudhaani onnee isaa qulqulluu siif kenne jechuudha. Garuu amma dacheetti gaddabaltee biraa deemtee jechuudha. Gammadi kunoo sii ciisee dhii dhukkubsate ani waan ni ta'e hin beeku an barakinaa dhuge ta'ee aariirraan dhukkubsatee hospitaala galee ta'e ani waan isaan beeku barreeffamni poosti godhe sunu naa dubbifamuu dide yeroo kaan ingiliffatti oromiffatti deeffadhee tan dubbifadhaani naa galuu dide meesinummaan barreessaa dhugaa rabbii mataa koo shirshirna jedhee jira jechuudha. Hedduu tokko aaree jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu tokko na aaree jira. Baay'ee tokko na aarsite Roozaan dhugaa rabbii sobdee fuula gogaa boossi jechuudha. Gaafa namaa boossu sobdee fuula gogaa amalatti ta'e boo'ichi jechuudha. Roozaatti dhugaa amala isheedha bakka akka ijoollee ishee nyanyanyanyanyanyanyanyanyette boossi jechuudha. Yeroo boossu numa laalla miidiyaa kanarraa maal qaba yoo sammuusee bante maal qaba yoo sammuusee hiittee laalte maaliif ajaja namaatiin deemti maaliif gorsa namaatiin deemti sammuuseetiin hin adeemtu maaliif kun hundaa maaliif irra ga'a nama ishee jaallatu ta'e otoo onnee qulqulluudhaan jaallatu ta'e mucaan kun waan dhukkubsatuuf hin qabu waan balaarra dhaqee bu'uuf hin qabu jechuun hassaabdu miidiyaarra nan baasinis hin jaalladhaan jettuuni maaliif kun hundaa inni isheen akkasitti gattee dhiiste sokkitee takka Saa'idoon muudii qabata malee hin bo'u okko miidiyaarratti qoleen gaccabe hin bo'u muudii qabata yeroo hundumaa muudii qabata fakkeessuudhaaf jechuun muudii qabata malee hin bo'u jechuun kana garuu jechuun onnee qulqulluudha waan jaallate keessaan fixateefitu miidiyaarra baasee jechuudha. Sababii beezaa sanaa immoo miidiyaarra baasee jechuudha. Malee miidiyaarra baasuun barbaanne sababii beezaa har'a immoo bukkee dhaabbatti maal jette bira deemi galatan qabdu sababa keettiyyuu ijoolleen gargar diigamte ijoollee wal jaallatu deemi bira beeza deemi ati bira seexana baattee deemtaati sheexana si keessa jira jinni baattee deemtaati bira deemi maal jette bira maa bira dhaabbatta siidha kani jaalala isaanii akka miidiyaarra bu'u kan godhe isaan keessa wal janajjananii wal fuudhanii walii ta'anii miidiyaarra wal hin baafnu abbabbaa yuutuubii isaarratti qoba waan fedhe hojjetatu jedhanii walii galanii ta'anii situtti itti maraate mucaa kana maraachiteetu akkani miidiyaarra baase ati irraa cittu of godhe mucaan kun kanaaf baase miidiyaarra silaa hin baasu ture gowwoomee baase dhugaa rabbii wallaalummaa isaati isa baasise silaa hin baasu jechuu silaa kun hundaarra hin ga'u mucalliyyoon illee kan dheengadde tole jetteefi keessaa walii galanii Saa'idoon maal jedhe lakkiyaan nama bareedduun qabaa ana nama naaf ta'uun qabaa nama amantii kiyyaan qabaa na dhiisi beezaa narraa gorii jedhanii kadhate dadhabe hinuma diddee mucaan hinuma diddee jaba baafti achumarraanitu aariidhaan fidee dhufee miidiyaarra baase narraa deebituu laata narraa cittuu laata dhaltuu narraa gurtuu laata akkasitti gurruu coccobsaa dhugaaf iddootti ijoolleen maraattee yoo lapheen isaan simatee yoo keessisaa itti simatee ittiin gammadina akkamittiin fuudha nama tokko dirqiidhaan baran akkasuma argitanii jirtu sababii ayyuu lubbuu baasu lubbuun ishee ba'uuf kana lubbuu oolchuudha jedhee fuudhee kunoo amma yoo wadaajoon ja'a jira
miskiinummaa isaatiin itti taphatanii maal isa goote amma biran dhaabbatanii deemu argama kee achitti jibbisiisaa achi deeme beezaa achi deeme si kan roozaadhaa fi Saayidoo adda baase Sumayyaa miti si'idha. Kani maraatee mucaa shaanxaa fudhatee manatti dhaqetti galee haxxe harattee shaanxaa guurrattee itti galtee kan gargar baase silaa Sumayyaan eessatti argite Sumayyaan eessatti argitee dhufteetu roozaa dhawwitee deemti eessatti argite mucaa'oon amma maal jette nan sodaadhee Saayidoo nan jaalladha nan kabaja garuu nan sodaadhee jette isheen ajaja nama gorsa namaatiin deemti isheen sammuu isheetiin adeemtu jechuudha. Utuu nuyi isee abdannu, utuu nuyi isee jaallannu, utuu nuyi bakka Saayidoo dhabisee jaallannee cumummaanee maal jennee gammannu maal gooti bishaanitti gadi aarteetu qalbii ijoollee cabsitee sokkitee jechuudha. Qalbii ijoollee cabsitee nama osoo baay'eetu dhugaadhaan itti aaree jechuudha. Roozaatti dhugaa rabbii ijoolleen ishee jaallatan duraanii ijoolleen ishee kabajan maatiinse jechuudha. Baay'ee tokko itti aaranii jechuudha. Maaliif Saayidoon nama ta'uudhaaf nama miidhuu miti nama hojiitii nama hojjetatudha. Nama halkanii guyyaa walitti hojjetate jaartii isaa ijoollee isaa bulfatudha. Nama xalxaallaa ishee bakkee keessa deemte caatii qaamtu miti xalxaallaa ishee bakkee keessa deemte dhugaatii dhudduu miti jechuudha. Saayidoon nama gaarummaa isaa akkasuma achi ilaalte beektaa. Waan inni hojjechaa jiru waan inni gochaa jiru asii ilaalte beektaa dhudduu haraqee miti yookaan immoo dhudduu qaamtu caatii ishee bakka keessa deemte sigaaraa saabaa deemtu miti Saayidoon nama hojiiti. Kanaafitu jaallannee fi mucaawwan kun miidhamteetti haa fuudhu bakka ergumanni jaallatee keessa isaatii jaallatee jennee nuti illee gammadne warroonni koomentii illee gammadanii fi dhugaa rabbi faamiliinsa gammadanii attaa warri hormaayyuu gammadanii fi dhugaa rabbiin isin mucayyoon asuma jala deebitee gorsa namaatiin deemti isheen sammuu namaatiin deemti namatoo ishee ajaja. Maal isheen ofin murteessitu dhugaa rabbi lubbuu mucaa kanaa baraaruu qabda. Mucaan kun yoo si argate malee fayyuu hin danda'u. Deemiiti wal'aanni si bira jira. Otuuti hidhattee amma nagaa gaafattee beezaan maal gochi biratti argamti siitu biratti argamuu qaba. Deemiiti mucaa kana wal'aaniiti ol lukaasi dhugaa rabbi. Mucaa kana siitu wal'aanuu qaba siitu fayyisuu qaba. Mucaan dhiiga keetii otuu dhiigi kee jiru otuu mucaan ganda keetii jiru otuu mucaa Oromoo ta'ee jiru ganda kee dhiisi. Otoo mucaa Oromoo ta'ee jiru miidhamuu qabu jechuudha. Itti heerumuu qabdi dirqama itti heerumuu qabdi. Dirqama itti heerumuu qabdi. Atillee bakka keessa hin joortu bakka keessa zoora intinii taatee dhiira kan biraan barbaaddu osoo inni jiru jechuudha. Itti heerumta Sumayyaa fi Saayidoo waliin hin jiran. Otoo Sumayyaa fi Saayidoo wajjin jiraatanii nuti iyyuu itti heerumu isin hin jennu isin gorsinu irraa si deebifna malee. Jaarsaaf jaartii gargar hin baasinii lakki nama kan biraa barbaaddadhu nama kan biraatu sii ta'aa jenneetu irraa si deebisna malee nuyyuutti isin oofnu daawwattoonni keessan nuti daawwattoota keessan isin jaallanna isin kabajnaa jechuudha. Bakka guddaatti isin eenna malee bakka waan hin taanetti wal kuffisuu wal xiqqeessuu yookaan immoo kunoo akkasitti wal dhukkubsiisanii hospitaala wal ciisuutti isin eennu nuti yeroo hundumaa gammachuu keessan feenaa jechuudha. Akkasiin gammaddanii walii wajjin jiraattan feena walitti isin jaallanne uummanni walitti isin jaallate ibsiin xiqqaanis guddaanis walitti isin jaallate maagaraa jabaatta amma ogaa gammadi amma attee mucaa kana gaafachuu qabde silkiirraa kaasuu diddee jechuudha. Silkiirraan kaasuu jette silkii oosheen gaafatee jiraarra silkiirraan kaasuu itti naasoo jette mucaa kanarraa silkii kaasuu diddee kuna mucaan yookaan barakinaa dhuge yookaan immoo cuggaaraan itti ka'ee mataan naanna'eetu hospitaala gale mucaa kana kan fayyisu sibichaa jira. Maa ijoollummaa isaatti mucaan daa'imummaatti fuudhee sirma obii daa'imummaatti biyyarraa ba'ee nuti kaleessa dheengadda footoo isaa beenna kaleessa dheengaddi isa beenna Saayidoo isa amma furdatee intini dhiiga namaa naqatee waggaa kana keessa waggaa lamman kana keessa furdatee miti Saayidoo kaleessa dheengaddi waggaa 7 waggaa 6 dura beenna jechuudha. Sirriitti Saayidoo beenna reef guddate dhiiga namaa naqate mucaan daa'ima xiqqaadha. Reef hola deemaa jira daa'imummaatti fuudhee ijoollee godhateetu anjaarsa ta'e sitti fakkaate kan itti tuffattee diddee lafatti intini taate biraa sokkiteef. Amma itti heerumta Rooza itti heerumta hanganaachi cubbuun isaa isin dhiisuun argattu baraanuun argattu dhugaa rabbii eessaa fuuta kan akka Saayidoo maajjoo shukkaar dhibna galee galgalaan.